Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan Baay'ee amanee fudhadhee itti amanee. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosin amanattee namni gooftaa si fudhachiisu jira. Namni gooftaa na fudhachiisu hin jiru. Namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluudhaa dubbisetti namni tokkollee na fudhachiisu. Ofumaaf hin fudhadhe. Yaa. Ofumaan fudhachuu nama fakkeenyaaf maal jedhama namni sibira bu'ee fakkeenyaaf bakka shaadaa beektee yaada. Yeroo shaadaa saniif immoo deebiin sii qaba. Raajii Masaratii wajjin guyyaa asofnee irra bilbilaan. Bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduu naa erganii dubbiseera. Beellama qabanneerra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette amreedi. Asitti nuti qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee Raajii Masarat biratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo ani. An just bakka isaanitti argamee eenyumaa'uu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argamee isaa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko akkasuma miti dee barsiisaa amantii tokko dhibba bira dhayixee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa homaa hin beeknedha garuu jaaladhee itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qaba isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa. Seenaan tokko dhiifama naa godhi sekeendii shan. Dhiifama naa godhi sittiin deebisa maal seete Raajii Masaratii bilbiluun isaas gaariidha gaaffii ati gaafachaa jirtus gaariidha. Booriftaan achi deemuu danda'a nama Finfinnee irraa naqamtee deemuuf kiiloomeetira 300 wayii har'a booriftaan yerootti fudhachuu danda'a. Akka wangeelarraa jedhutti immoo guyyaan fayyinaa har'a jedha waan ta'eef murtiin sammuun isaa amansiiseera taanaan asitti gooftaa Yesuusiin akka lubbuu isaa. Jalqaba wanta godhaa tureen siin jedhee bar malee ani asitti waan sana hin godhu jechuuf oomishuu. Takkaa waan hin deemaa jiruuf na xumursiisa. Amma gooftaa itti amantu kana fudhattee yoo barbaadde saba kana duratti fudhattee guyyaa biraa immoo Raajii Masarat birallee dhattee waaqeffachuu eebbifamuu dhuga ba'umsa biraallee kennuu hin dandeessa. Kun fedhii yoo taate si gaafanna kabaja. Uumaa tokko rakkoon hin jiru isaaf seenaa. Galatoom. So. Tarii Sheek Hamzaan fa'aa gara boodaarran dubbatu jedhee yaada sagantaa keenya xumurre nu of galchanii Sheek Hamzaa lachuu jechuudha Hamzaa Ibraahimii fi Sheek Hamzaa Jabbir nu of galchanii. Isaan keessummoota keenya yaada jajjabeessu nu dabalu malee yaada biraa nu dabalu jedhee yaadu. Okay. Anammaa san jira akka ati harka kee ol kaaftee gooftaa fudhattu sinan barbaada. An kana gochuudhaaf qophiidha. Ati yoo gochuudhaaf qophii taate. Yeah, I'm ready. Okay. I'm okay. Commenti raya ki. Commenti mainly commenti takka dubbisee beeku commenti. Hamza harkool qabaa jiru Ustaz Hamza Fatari yoo iyyamtiif. Waan amma godhaa jirtu kan. Amma asirratti gartee harkasii ol qabsiisanii wanni jechuu fi kana osoo hin goone dura filannaa feetiin. Waan feete godhuu dandeessa murtii. Osoo anaa wajji tara takka mari'atte haasoyte natti tola. Yoo siifin kan na jettes mirga keeti. Yoo suni barsi hamdu anaaf uma rakkoon qabu ani deebiin anna chiinillee si deebisu Hamza. Waan feete naa deebisi. Yoo haya naan jettes si bira jirti murtii na dhagaye. Sun haya siin jaa Hamza na dhaggeeffadhu ani umaa barbaadee amantii kana keessa hin baane. Annama bareedaa na barbaada hin baalu lakki. Mana bareedaa kana keessa hin jiran waan tokko naa hubadha Mubaarak. Awwale sheekha waan tokko naa hubadha ishee. Ani waan tokko namarra ree akkaan dhufe waan hin jeen namni murtiitu kiristaana ta'ettanii akka ilmaan raggaasatti ilillii takka naa kan tayyoo as jala jiraatan bolookiin isin godha kan hin argin waaqayyoo isin gaafatan jee.
completely amantii tanaan jijjiirrachuu barbaada. Maaliif? Ani murtii waan tana murtii kiyya akka islaama sin gaafadhe akka islaamumma sin gaafadhe akka nama foon keetittiin si gaafadhe akka nama gartee harargee teetittiin si gaafadhe waan takkatanii keessaan sitti haasawuutu jira akka oromummaattiin si gaafadhe oromummaa keessaa akka nama foon kiyyattiin si gaafadhe waan takkittii tana osoo asirratti waa takkan goone daqiiqaa muraasa keessaan naaf ni kanni ta'ana. Yosef in kan nujetes mirga qabda. Yosef in kan nujetes mirga butuh. Asman taatu machi gara achi khoti wal dubisi yofet. Akarmat taaya dibisu ni nanda yo di fama nago dan ningga pada kau dulu warna sudah jalan namu tu muda jira. Time itu dan ne wajib hasil. Hamza, where are you Hamza? Hamza. Murti guto. Waan Ustaz Hamzaan je godi akkana akka obboleessatti si gaafadheen malee akka amantiitti miti. Akka Hamzaa islaamummaatti miti. Akkana taana yeroo oromummaatti si gaafadhe. Murtii keenya bakka yeroo. Sheeka isinillee lolte lolina wanni lolaan godhamaan jirtu obsaa fi isinis. Ani waan isinirraa barbaadu na dhaggeeffadha. Filannoo kiyya filadheetiin isin dhufee namarraa waan barbaadu hin jee namni wanni inni naa himu jiraate at least I respect him because Hamzaan kun ilaalchi inni amantii keessatti qabu ilaalchi inni itti yaada si ibsu xiqqoo like akka warra mormaa fi harka namarraa muraa jiru kanaa miti si galame guyyaa har'aan tana Hamzaa waan ta'e si himume ijoolleen raggaasaa amantii pirootestaantii keessaa dhuftee abdii raggaasaa furii waajjira bulchiinsaa gama duubaatiin charchii kireeffatee qaba ture charchii kanatti maal godhe Khiraan mana itti qaaloofnaan cufee gara islaamummaa dhufe. Islaamummaatti dhufee yoo maal ta'e guyyaa sadaffaa fatwaa godhuu eegale. Humaan janneen ni callifne. Guyyaa afuraffaadhaa sujuuda qaba. Humaan janneen ni callifne. Guyyaa shanaffaadhaa amantii pirootestaantii arrabsuu eegale. Dukkana keessaa hin bee. Dukkanni inni keessaa bee. Mana kiraa itti dukkanaa eessan keessaa. Warri kana goosisu jiru. Ustaza ulama ida maqaadhaaf taa'eetii ilaala aniin kun ani khaniin amantii muslimaa kale arreeyoon keessa arra keessaa bee already akka naa hubatta wanni hin barbaadu nama kuma jaan kun amantii muslimaa keessaa bee borjumaata yookaan qadaamee yookaan woodii gaafan amantii islaamaa arrabsu wabiin kiyya maali akkaan iftaan borumtii isaammoo akkaan pirootestaantii hin arrabsineef wabiin kiyya maali Mali wabii qaba maali naamantu warri pirootestaantii akka amantii isa hin arrabsin. Okay, warri pirootestaantii akka na amananiif dirqama muslimaa arrabsuun qaba amantii waan hin jijjiiradheef. Sheekha na dhaggeeffadha sirri. An amantii muslimaa keessaan garana dhufe